akkamitti araara caala miti jaarsummaan caala maal jechuudha kun mi'aafachaa maaloo tasgabbaa maal taatanii jedhan dhugaan siin jedha gonkumaa kun ta'uu hin danda'u jaarsa jecha jiraachuun qabu maal taata isin maal jechuu keessan ofi maal isin jedhan obbolaadha amma akkamitti namnumtuu maal isiniin jedha dhimma kanaa jettanii dhimma xiqqoo kanaa jettanii nama murtii wal dhaabdan biyyumtuu isinitti kolfaa isiniin jedha du'een badaan siin jedha maafan boollan seenin jaarsummaan seera naaf caalamoo maalin waanumaan seeran beekna sitti fakkaataa dhugaan siin jedhama waanuma seeran beekna sitti fakkaata sanyii warra abdii roobe itti maxxantu akka surree roobaa hidditu akka kanniisa saafaa injibataa mana seeraa amma ni argatanii barta lakki abaaleensa dubbii kana dhiisi qilleensoof hin naqinaa jaarsummaan maanaa isinii wayya jaarsummaan araarama akkasi eeyye doofaana gootani moo maa inni sina daraa rabbii doofaana seetanii keeyyata siniif lakkaa'u anatu mana seeraa deeme galmee banee waan barbaadu gochuu hin danda'u moo maa hin ta'u anatu galmee banachuu hin danda'u siniin jedhanii wal tuffanneerra jechuudha akkas taanaan egaa erga jaarsa dhiittee deemte kana booda nutis gumaaf gumee irratti yoggaa horiin du'e horii waliin qabnu iyya walitti hin birbannu ibidda waliin kenninu nagaan ooli erga jaarsa dhiittee deemte eenyutu du'e immoo laata anaa nyaatu bultiitu du'e ta'a isaa isumatu miidhame ta'a kaa baay'ee dhukkubsatee ture bultiin du'e anaa nyaatu yaar jaako yaa hiriyaako anaa nyaatu anaa gombisu wayo anaa nyaatu yaa qulqulluuko wayyoo yaa bulti wayyoo amma boocha jechuudha hin boocha jechuudha akka siimitii namicha kana yeroo baay'ee yeroo hedduu kan mana murtii dhaabii fi teessuma kan dhoowwaa ture amma immoo inni duunan gammachuudha moo isa kan fakkeessa kee boocha fakkeessituu maal godha fakkeessuun maal godha yoo jiraatti walii godhan malee du'aan bo'uun maal godha itteeti maal fakkeessite Naamsa kana qalbeeffadhaa hinnoo du'aa miti fakkaata kana keessa jirtan ergaa kana walii dabarsaa walii labsaa ilmi namaa jireenya maatii keessatti jireenya hawaasummaa keessatti walitti bu'uu danda'a walitti bu'iinsa uumamuu danda'a wanti guddaan garuu walitti bu'iinsa sana of ta'uu hin taane akkaataatti walitti bu'iinsa sana furuudhaa deemnudha akkaataatti wal dhibdee sana hiikuu deemnudha du'a miti du'a meeme namoonni akka carraa ta'ee walitti bu'iinsi garagaraas hin muudate ariifattanii gara himannaatti hin deeminaa ariifattanii gara manneen murtiitti hin deeminaa dhimma keessan jaarsummaan xumuradhaa Oromoon jaarsa qaba Oromoon jaartii qaba duudhaa jaarsummaa qaba safuu waraaraa qaba kana waan ta'eef dhimma keessan jaarsa biratti ilaalchifadhaa dhugaan jaarsa biratti hin dhokatu gara manneen murtii yoo deemtan manneen murtii waan waraqaan qabate ilaalu wanti waraqaarra jiruu fi wanti lafarra jiru immoo yeroo hundaa waliin fakkaatu manni murtii ragaa namaarra dhaabatee murtoo laata inni kun immoo ragaa sobaatiin dhugaan jallachuu danda'a wanti waraqatarra jiru immoo yeroo hundumaa dhugaa lafarra jiru ibsuu dhiisuu danda'a dhugaan immoo jaarsa biyyaa biratti hin jallatu ragaa sobaatiin hin jallatu kana waan ta'eef filannoon keessan calqabaa dhimma keessan jaarsummaadhaan xumurachuu haa ta'u jedha manni murtii waliigala Oromiyaa.
Maarree jiran nutis kanaa miti kan barbaannu. Kan barbaannu kanaa miti. Mee gatteenya irratti mari'annu ta'a. Dhageessa miti kunoo. Dhimma keessaan asumatti egaa isinii ilaalla maa rakkinni hin jiru kunoo. Maal jedhe? Waaqni argu jennaan lakki dura jaarsa argu jedhe beekaan dhuguma otoo waaqa bira hin dhaqin otoo mana murtiis hin dhaqin asumatti jaarsoleedhaan finnaafee jechaadha. Jaarsi waan fe'e nama godhu jaarsa bira dabree hin deeman. Waldiddaa jaarsaan hiikkachuun filannoo keessan jalqabaa haa ta'u mana murtii waliigala Oromiyaa. Thank you.